Disa, Bakalan Disa, Mata Jawar Kesa Hamata Disa, Daudin Disa, Lechos Disa, Bakalan Disa, Summin Oromo Summin Kesa Akabba Fati Kesa Kutamuka Oromo Kesa Jawari Pambanu mirga nucirinu garu mirga miti Gaba nucirinu deme Akka gonu beena ya Gafan baulle Oromo jetille Hangarralle Oromo bindalage Yon duelle aku Oromo ditidwa Oromo jette dalagu iya wanin dalage Barra du'a nagama tiyani du'a miti odo arti karra azabanan nakani hanga ummanno Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuni kabajamtootaaf ordoftoota obsaatuuf jala wada argamtan welcome anaadhuf baganagaan dhuftan tasmigaa ka akkuma beekamu akkuma argaa jirru kan duulli waraana bilisummaa Oromoo fi akkasuma hayyuu keenya Jawaar Muhammad irratti baname akkuma itti fufetti jira jechuudha. Kuni maaf barbaachise Rabbu tokkon taasisini jedhee Dr. Gammachuun jaarsi suni dawaa argadiiroo yeroo hedduu dhugaa dubbachuudha fi waraana bilisummaa Oromoo irratti akkasuma akka Oromoon tokko hin taane akka Oromoon gandaa wal qoodu akka Oromoon kutaaf amantii wal qoodee wal irratti duulu waraana bilisummaa Oromoo kan akka inni galma hin geenyedhaaf dhagaa akka namni irratti haruuf kan sababa ta'u deeggartootuma waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii tan biyya namaa keessa olii gadi gaala fi re'ee eegantuuyyu waan akkanaa hojjeta jechuudha. Oromoon kanaaf bakka kennuu hin qabu. An akka mataa kootitti waraana bilisummaa Oromoo nin jaaladha, nin kabaja, nin deeggara. Kaayyoon isaanii naaf ta'a jedhee itti amana. Akkasuma Jawaar Muhammad tuqamuu hin barbaadu hayyuu Oromooti. Oromoodhaaf bu'aa buusee jira. Oromoodhaaf waan silaa godhamuu qabu waan danda'een hojjetee jira agarsiisee jira. Ammas taanan ni hojjeta jennee abdii qabna. Fakkeenyaaf yeroo mana hidhaa jiru sanitti warri amma miidiyaa kanarraa akkatti ruuza fi lukkuu arabaa tallaajaa guuraniitiin akkasuma biyya faranjii keessaa tallaajaa keessaa lukkuu nyaataa jirantu oduu oofa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kanarraa quban qabu. Kaayyoo ofiitiidhaaf garaa fi beelan hidhatee bishaan corroqa dhugaa biyya ofii bilisa baasuudhaaf tattaaffata. Garuu deeggartoonni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hayyuu Oromoo irratti xurii facaaftu waraana bilisummaa Oromoo akka galma hin geenyeef uummata kutaaf amantiidhaan gandaa walitti buusuudhaan waan akkanaa yaaddu tuni hattu yookiin gantuu jedhamti malee waraana bilisummaa Oromootis bakka hin buutu. Akkasuma mootu Jawaar Muhammadis ajjeesuu miti waa takkaayyuu isarraa buusuuf akkasuma waa takkaayyuu isarraa gochuu hin dandeettu jechuudha. Jawaar Muhammad waan an dhugaa dubbadheef Oromoon jedha Tigiree akkasuma Wayyaaneen du'a koonatti hawwite jechaa ture. Hendu'u jechuudha gaafa guyyaan isaa ga'e malee namni waan ta'u isin irratti duultaniif akkasuma maqaa isaa balleessitaniif inni homaan ta'u jechuudha. Akkasii mee uf haa ilaallu Oromoo ko nuti dhaloonni amma jiru kuni maa fakkeenya walirraan fudhan hayyoota keenya irraa fakkeenya maaliif hin fudhan fakkeenya fi hayyoonni keenya kutaaf amantiidha wal qooda goonyi tokko ka kutaa tokkooti. Akkasuma mootu Oromoo keessaa hayyoon tokko yeroo dhalattu gootummaadhaan akkasumas Oromoo hundaaf bakka bu'aa malee marroo Wallagga qofaaf bakka hin bu'u. Akkasuma Jawaaris Arsiif Baaleef akkasuma immoo Harargeedhaaf Jimmaaf bakka hin bu'u. Oromoodhaaf kan inni dhaabbate Oromoodhaaf kan inni qabsaa'u. Maaliif fuudhanii hayyuu maqaa balleessanii gandaaf galchan? Maaf barbaachise waan akkanaa kun? Sammuu itti yaadnu dadhabuudha bara. Kanuma hunda yaaduu dadhabneetiin du'a waliif hawwina maaf barbaachise waan akkana? Achasi inshallah waan dandeettaniin waan akkanaa kana balaaleffadhaa isiniin jechuun barbaade. Video kana yoo isinitti tole like subscribe gochuu hin irraanfatina. Wanni kun waan nuuf hin taane waan nurraa hin malle
hacha yeroo jalqabaatee fi qeerroo jirtu irraa feerroo bittuu jedhanii akkasitti mucaa qaxalee nu jalaa galaafatan jechuudha. Kun hin barbaachisu. Jawaariifis kanumatti deemaa jira. Galatooma.